waan iddoo barbaachisaa fi isin fayyaduun isin qabadhee dhufe websaayitiin irra waliin isin barsiisu kun iddoo isin fayyadaa jechuudha. Yeroo kanatti akka Itoophiyaatti yookiin mootummaa Itoophiyaa fi mootummaa Saudi Emireetii waliin ta'uudhaan namoota miliyoona 5 koodingii websaayit piroogiraamii akkasumas immoo appilikeeshinii diivelopmentii fi wantoota 3 ta'an koorsiiwwan 3 ta'anii firiidhaan karaa websaayitiin kennuudhaaf qophaa'anii yookiin kennuu jalqabanii jiru jechuudha. Kanaaf namoonni kamillee akka itti gargaaramtan sartifikeettii waan qabuuf akkasumas immoo barumsichi waan hedduu isin gargaaru waan ta'eef akka itti gargaaramtan isiniin jedha. Har'a akkamitti akka isin galmooftanan isinitti agarsiisaa jechuudha. Ni galmooftaniin booda kallattumaan barumsicha fudhachuu eegaltu jechuudha. Kallattumaan barumsicha fudhachuu eegaltu iddoo waan isin gargaarudha waan ta'eef. Kana galmaa'uudhaaf jalqaba irratti gara kiroomii yookiin biroozarii bilbila keessanii edda seentaniin booda bakka sarchii irratti Itoophiyaa koodar jettanii barreessitu. Itoophiyaa koodar jettanii yoo barreessan akka kanatti isinii fida yookiin immoo liinkii isaa diskiripshinii jalaa argattu jechuudha. Irratti kilikii gootanii gara keessaa seentu. Gara keessaa gaafa seentan akka kanatti fuula kana isinii baasa jechuudha. Fuula kana isinii baasa. Kun akkuma argitanii Itoophiyaa koodars.et kan jedhutu jira. Miliyoon jedha akkuma kun amma argattan jalqaba irratti 5 million Ethiopian coders is joint stative between the government of Ethiopia and the government of United Arab Emirates jedha. Mootummaa United Arab Emirates fi akkasumas mootummaa Itoophiyaa waliin ta'uudhaan namoota miliyoona 5 karaa onlaayinii leenjii kennuuf xumuree jira jechuudha. Kanaaf leenjii kennaa jira iddoo waan isin gargaaruu fi itti gargaaramaan isin jedha. Kana fuula kana gaafa isin fide bakka kanatti kilikii gootu jechuudha. Yookiin immoo liinkii kana diskiripshinii jala yookiin immoo Telegram irraa argattu. Kanaaf bakka Itoophiyaa koodars jedhu kanatti kilikii gootu. Gaafa kilikii gootan fuula akka kanaa isinii fida. Fuula akka amma argattanii kana isinii fida jechuudha. Fuula kana gaafa isinii fide fuula kanarraa wanta background isaa jiru hunda dubbisuu dandeessu jechuudha. Akkuma argitan Android Development Fundamental akkasumas Data Science Fundamental fi Program Fundamental koorsiiwwan 3 kanaadha jechuudha. Koorsiin kun firiidhaan kennamaa jechuudha. Kanfaltii tokko illee kan qabu miti jechuudha. Kanaaf isin galmaa'uu yoo barbaaddan bakka kanatti get start jettanii galmooftu. Bilbila keessan fayyadamtanii galmaa'uu dandeessu jechuudha. Bilbila keessan fayyadamtanii galmaa'uu barachuu dandeessu jechuudha. Baay'ee waan salphaa waan ta'eef jechuudha. Kanaaf get start bakka itti kilikii gootanii bakka get start kanatti kilikii gootanii fuula itti aanutti isin dabarsa jechuudha. Fuula itti aanutti isin dabarsa. Gaaf kana ni filattu jechuudha. Android Development Fundamental akkasumas Data Science Fundamental inni sadaffaan immoo Program Fundamentalitu jira jechuudha. Kana keessaa isin kan barbaaddan filachuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf Data Science Fundamental haa filadhu. Data Science Fundamental iddoo enroll jedhu kanatti kilikii gootu. Bakka enroll jedhutti kilikii gootanii xiqqoo sarchi godhee isinii fida jechuudha fuula itti aanu. Kanaan booda akkanatti gaafa isinii fide Data Science Fundamental jedhee dhufee qarqara kana start my application kan jedhutu jira. Bakka start jedhu kanatti kilikii taasistu yookiin irraa cuqaastu jechuudha. Bakka kunoo argaa jirtan bakka karsariin jiru kana jechuudha. Irratti cuqaastanii bakka kanatti cuqaastu. Bakka kanatti gaafa cuqaastan fuula kana akka kanatti isinii baasa jechuudha. Foormii kana tokkoon isaa otoo bira hin darbiin guuttu jechuudha. Tokkoon isaa otoo bira hin darbiin guuttu. Fakkeenyaaf jalqabarra kan jiru kaawuntirii gaafata. Naashinaaliin gaafata Itoophiyaattuuni itti dabalee bakka jireenya keessanii fakkeenyaaf Oromiyaa keessatti Oromiyaa jettuuni Oromiyaa jedhuuni itti aansee umurii keessan waggaadhaan kaa'ee jira jechuudha. 18 22 23 25 26 akka kanatti kaa'ee jira jechuudha. Kanaaf kanuma guuttan guutuu jechuudha. Fakkeenyaaf 15 23 25 yookiin 26 30 kana tokko isaa guutu. Idan kana guutan booda asitti lakkoofsa bilbila keessanii barreessitu jechuudha. Lakkoofsa bilbila keessanii barreessitu. Bakka kanatti kilikii gootanii Itoophiyaa filattu. Innuu koodii Itoophiyaa isinii fida jechuudha. Goda kana keessaa Itoophiyaa filattu jechuudha. As keessaa Itoophiyaa barbaaddanii filattu yookiin immoo iitii jettanii gaafa isin barreessitan Itoophiyaa isinii fida jechuudha salphaadhumatti. Bakka Itoophiyaa kan jiru kanatti kilikii gootaniin booda lakkoofsa keessan 9 irraa kaastanii barreessitu. 9 irraa kaastanii. 9 fakkeenyaaf haa barreessu. Akkanatti barreessitu jechuudha. Kanaan booda saala keessan dubaroo ta'ee fi meelii dhiiroo ta'e immoo meelii asii saala filattu jechuudha. Kan ni beektu ta'e yaada hundasaayyuu baay'ee hangas. Kanaan booda sadarkaa barnoota keessanii
digirii ta'ee haayiskuulii ta'ee kamillee haa ta'u maastarsii ta'ee PhD digirii ta'ee aazarillee haa ta'u kan barbaade haa ta'u fakkeenyaaf ani digirii jedhee bira adarbu kanaan booda gosa barnoota keessanii as keessaa filattu jechuudha. Gosa barnoota keessanii as keessaa tokko irra kilikii gootu jechuudha. Yoo barbaadan ammas aazarii jettanii bira darbuu dandeessu jechuudha. Inni biraa hojii keessan asitti jechuudha. Bakka kanatti gosa barnoota keessanii as bakka kana hin jiru yoo taate gosa barnoota keessanii bakka kanatti barreessitu. Fakkeenyaaf ikoonomiksii gosa barnoota keessanii guuttuu jechuudha. Kan asirra hin jirre yoo taate naachuraal saayinsii ta'e naachuraalii sooshaaliin kanatti guuttaniin booda dhuftanii hojii hojjetta yookiin immoo qacaramuu dhiisuu keessanii. Fakkeenyaaf hin qacaramne yoo taate bakka unemployed jedhu kana irra kilikii gootu jechuudha. Irra kilikii gootanii gara fuulatti aanutti deemtu jechuudha. Iddoo kanatti ammas unemployed jettanii barreessuu dandeessu jechuudha bakka kanatti. Kanaan booda ispiraansii isin gaafata. Ispiraansiin hin jiru yoo taate no kan jedhu yookiin immoo waggaa ispiraansii keessanii kanatti guuttu. Kanatti what is the reason sababa barumsa kana barattuuf maal akka ta'e kaa'e jedha. Asitti fakkeenyaaf sababa barattaniif fakkeenyaaf learn new skill, start new jobs waan akka kana hedduutu jira jechuudha. Waan barattaniif jechuudha. Fakkeenyaaf learn new skills kan jedhu kana fani baradhaa jennu kan barbaadan irra keessanii bira dabartu. Iddoo information kan argitan fakkeenyaaf Telegram irraa argitan yoo taate Telegram irratti kilikii gootu yookiin immoo Facebook irraa argitan yoo taate Facebook yookiin immoo linkii diirraa yookiin immoo email yoo ta'e kan irraa information kun jalqaba isin bira ga'e asirratti kilikiitti godhattu jechuudha. Kanaan booda dhuma irra bakka conform the information approved kan jedhu kana irra kilikii gootu jechuudha. Gaafa asii irra kilikii gootan asii green isinii godha. Yoo asii kilikii hin godhin yookiin right ittiin godhin asii green isiniif hin godhu jechuudha. Edaa kanatti foormii isaa hundumaa guuttanii xumurtaniin booda jala isaa kana dhuftanii kilikii gootu jechuudha. Bakka finished and submit kanatti kilikii taasistu jechuudha. Congratulations kanatti fidaa jechuudha. Kanaan booda salphumatti start learning bakka jettu kanatti kilikii gootanii barumsa keessan eegaltu jechuudha. Start learning kan jedhu kanatti amma data analyze fundamental kan jedhu kana start jettanii kanatti kilikii gootanii barumsa keessan eegaltu jechuudha. Salphaatti handaawwitii fi akkasumas viidiyoo garaagaraa isinii fidee isin barsiisa. Salphaatti short nootii garaagaraa qabattanii nootii gadi teessanii irraa barattan taanaan sirriitti iskiilii keessan guddifachuu dandeessuun isin jedha. Dhumarras immoo akkasumas sartifikeettii intarnaashinaal ta'ee fi hojii barbaaddan ittiin galuu dandeessan isiniif kennu jechuudha. Akka kanatti isinitti agarsiisa introduction to the program jedhee akka kanatti jira jechuudha. Data analyze fundamentaliin isa kana wanteen kan of jala qabaa dhuma irra sartifikeettii qabaa jechuudha. Xumura isaarra sartifikeettii qaba. Kana booda iskeejuuliin isaa akka kanaa jechuudha. Iskeejuulii isaa kana yoo barbaaddan sa'aatiin as jira jechuudha. Sa'aatiin ni fudhatu. Qarqara isaa sa'aatiin jira 2 hour, 8 hour, 9 hour, 30 minutes akka kanatti jira. Bakka ammas bakka start jedhu kanatti kilikii gootanii gara fuula itti aanutti deemtu jechuudha. Start itti kilikii taasistanii. Gara fuula itti aanutti akka kanatti isin dabarsa jechuudha. Sarchi godhee gaafa isin start jettaniin gara fuula itti aanutti isin dabarsa. Introduction barnootichaa isin jalqabsiisa jechuudha. Introduction isaa maal akka fakkaatu isin jalqabsiisa jechuudha. Waan isin gaafatu wanta akka illee hin qabu emailii keessan ini kan galmooftanii akka kanatti about the program jedhee welcome to 5 million Ethiopian coders kan jedhu kun program component namna wantoota sanatti list godhee kanatti isinii fida. Isin next gootanii hanga xumuraatti ilaaltanii kana keessa QC'tu jira. Gaafii garaagaraa yeroo gaafatu jira. Wantoota adda addaatu jira jechuudha. Gaafii garaagaraa yeroo gaafatu jira. Yeroo gaafii inni gaafatu gaafii sana deebisaa hojjechaa deemtu akka kanatti QC gaafata jechuudha. QC garaagaraa gaafata. Kun fakkeenyaaf seensa irratti jechuudha. Kana hunduma isaanii right yoo gootan rakkoo takka hin qabu jechuudha. Hunduma isaa right yoo gootan kanallee yes yoo jettaniin rakkoo tokko hin qabu jechuudha. Inni yoo akka kanatti isiniif dadda isin yes jettaniin hin booda. Kanatti complete jedhee isiniif fida. Next jecha gara fuulatti aanutti deemtu jechuudha. Akka kanatti fuula kanarra geessanii jirtu jechuudha. Ammallee akka kanatti fuulatti aanutti gaafa isin dabartan tokko jettanii barumsicha akka gaariitti eegaltu jechuudha. Barumsicha akka gaariitti eegaltu. Start next lesson kan jedhu kanatti kilikii gootu. Kanaan booda barnoota isin barattan akka kanatti kaa'amee jira jechuudha. Kun akkuma argitan asii gadi asirraan fuula kanarraan
asii gadi list ta'ee jira jechuudha. Guyyaa kam QC'n akka jiru, gaafin akkamii akka jiru, boqonnaa meeqa akka qabatu hanga dhumaatti as jira jechuudha. Hanga dhumaatti as jira jechuudha. Samarii hanga kanaatti as jira. Kanaatti as jira. Viidiyoo kana kilikii gootanii viidiyoo dhaggeeffata. Akkasumas dubbisaa salphaatti barumsa keessan hanga dhumaatti barattuun isin jedha. Itti gargaarama. Viidiyoo kana like gochuu akkasumas obboloonni haaraan subscribe gochuu hin dagatinaa. Namoota birootiifis share godhaa. Nagaan naaturaa barnoota biraan fi akkasumas weebsaayitii iddoo isin fayyaduu fi hojii fi akkasumas iskilii keessan guddifachuu isin gargaaru kan biraan qabadhee isiniin dhufa. Nagaan yeroo gaarii.